السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو كبجمتو تافي هردفتو تكيا كم جرتني حركم أرجيتن ماذا برا هم يبكى deemu hin jaalanne ijoollummaa kiyyaarraa hedduu takka jibbu takka deema har'a garuu gammachuudhaan achi dhaquu osoo barbaadu osoo filadhu osoo gammadu deemu jira argitanii ilaal dura deemu jira madaabarayyuu ilaal maal jedhama garaa keessa kaadhee deemu jira so bakki sun eessa yoo jettan mana ofiicoo yookiin baaburaati wallaahi duraan ijoollummaa kiyyaarratti balbaluma tana dhaabatu jibba ummati gisee mara kanuma wallollaa turreyyuu ana achi dhaquun jaaladhu yaa waan gafni ana garuu dammoo anatu dhaquu qaba garuu maaluma fakka dhaquu jibbuun beeku barachi keessallee wadhiqe wanni godhu hin jiru garuu immoo bakka isa achuma dhaquu jibba so ala kulli haala amma achi geennee jirra akkuma argitan achuma bitamaa xeefii bitu jirra xeefii lallaalu jirra so ummanti yemmuutu xeefii diimtuu jaalatti maatiin immoo xeefii adii jaalata kanaaf as biratti dammoo hawwiyyee fi maamii wajjin laalanii isaantu murteessa an homaa nangalchuun martuuna ta'a inna akkasitti yaa laalu jirra so asumaan warri gatii gabaa Itoophiyaa keessa jiru beekuu barbaadan xeefiin meeqa galee jechuun keessaniin oolu xeefiin kiiloon tokko xeefiin adiin tokkoffaan jechuudha 127 hanga 130 akkasuma immoo xeefiin sarganyaan hanga 120 akkasii xeefiin diimtuun dammoo 110 jechuudha akkasi na I think ruuza itti dabalamaa ruuza dammoo gatii isaa wallahi I think hin dhageenye ta'e hin yaadadhu meeqa akka ta'e kiiloon tokko akkasi ruuza biyya keessatti biyya alaa jira san inshallah yeroo itti aanu bakka isinii dalagaa yoo rabbi jedhe yaa akkasi kun ruuza innas har'a hedduu takka enjoy godhuu barbaada wallahi yoo of coodemuu isaan naan jennaan hedduu takka gammadee because waggaa meeqa booda of coo ijaan argu jira ta'ullee garuu duraan guyyaa tokko fedhee gammadee dhaqee hin beeku hedduu takka bakka osoo jibbu osoo of nyaadhu bakka achuma dhaquu jibba maali bakka ta'e beeku wallahi laziimna hamma dammooti waa hunda bakka ofii kiyyaa godhuu barbaada garuu achi yoo dhayxanii midhaan keessan bittan yaa waan isin gootan takka hin jiru midhaan namni hafarsee qulqulleessee keessaa akka guuramlee guuree isinii daakee isinii kenna andammoo har'a san hin barbaanne isinii jedhaa waan hundaayyuu ofii kiyyaa godhuu barbaade ofii kiyyaa laal safaruullee anuma safaraan amma sanama because bakka waan ijoollummaa kiyya osoo enjoy ittiin godhin osoo aaru osoo itti boo osoo didu godhe har'a immoo fedhii kiyyaan godhu jira hedduu takka na gammachiisa yaa akkasanii kun dammoo ruuzalee safaru jira mazzanne la ruuza biyya keessaaf biyya alaa jira gan gatii isaa I don't know irraan fadhe wallahi dhageenne ta'e hin beeku akkasii inshallah bakka እና hala kanaan sassafaru jira safarree eegasboo dammoo nama qulqulleessu jira isin jedhe nama qulqulleessutti kennina andammootiyyu awwalaan gadhumaatti isaanii wajjin waan kana godhu waan barbaaduuf isaanii wajji godha jechuudha kanaaf isin hangadumaatti na wajjin tura isin enjoy godha mana of cooroon jaalatanii sooroon hin jaalannis sirriitti enjoy godha sirriitti ilaala I think so isin hunduu warri biyya keessa hin jirre akka malee yaaddanii jirtan because duraan akka jaalatanii deemne hin beeka fakkisatu an maaliif akka ta'e hin beeku bismillah hedduu takka bakka yoo wofcoo jedhan bar anatu yaadda bakka maaminti yegisee isin madaabaraa fuudhuu jammartu laazim isii wajjin deema miti so hedduu takka na dabbaraa ture haa ta'u malee hedduu takka yaadee jira hedduu takka yaadee jira ijoollummaa kiyyaan waan osoo jibbu godhu har'a osoo jaaladhu godhu fedha sanii fi akkasii bakka hanga dhumaatti wajjin tura akkuma argitan maaminti yaa abishiidha suni abishiin immoo akka xifitti godhamu namoonni hedduun ni beeytanii so inni immoo malakkiyaa burcuqqoodhaan safaranii burcuqqoon birrii 30 akkasii asbarratti maaminti yaa hawwiyyeen guuru jiranii garuu akkuma isin jedhe waan hunda ka qulqulleessu namatu jira yaa nama sadiin as jirra waan ta'eef an beeytanii amma as ka dhufee fi sababni guddaan asitti hojjetu ture waan hunda godhu ture gandamootiyyuu waan hundaayyuu godhaatuma jira sirriitti muumamee fi hawwiyyee keessaa guuru jira anillee dammoo hanga dhumaatti waan godhamu hundaayyuu godhuudhaaf qophiidha kanaaf garuu maaminti amma ni deemti nu biraasitti nu dhistee deemti because mucaa kee mana dhisee deemee isin yoo deemteen anaaf hawwiyyeen asitti hafna
akkasii akkuma argitan dammoo wanni an paartiin guddaan ani wofcoo keessaa jaaladhu yoo jiraate kan beetani akkanatti gingilchuudha duraanumayyuu jibbaa dhufullee yoo paartiin tun geete hedduu jaaladha kenna qofa sootaan kana maallee akkana godhu ture hedduu jaaladha so akkasii naa bakka kanatti sirriitti zanaa jedhu ture nanti tolle akkasii naa bakka amma hanga dhumaatti ni wajjin tura wofcoo keessatti akkamitti akka midhaan daakamu jalqaba hanga dhumaatti isin argisiisna akkasii warroonni yaaddan warroonni immoo biyya keessa jirtan ka hifattan yoo barbaadan hin laalina garuu laala warroonni biyya alaa jirtan garuu sirriitti ilaala injee godha ayyeedem Di hari. Dafi tihan. Gajib sitti hari. Kalau akkatti namatti tolu akkasittiin daa'u. Ho. La me akkasiin itti hartu. Bakka hin dandeettu immoo baadhatu.
deemadis. Bakka. Gara mana keenyaa deemaa jirra. Danaa darbu. Eshi. Firdaus oliin fuutu osoo kiyyaa. Waan aqimii keetii olii. Gaddee taanoo. Gadhiisuuf maal jedhama?